ebbiko hachwana dufa eenyutu na jala cufa ebbiko hachwana dufa eenyutu na jala cufa anaanis jireenyaan gurra koo kee qonxote mataa koo keessana qoseena guddisee waan ta'eef faarfannaa isaanii hundumaan beekaa mee jireenyaaf dammituu waaqayyo isaan gargaare harka keenya ol turkunnee waaqayyoon galateeffannu. Barahaa Benishangul Gumuz Oromiyaa guutummaa deemsa sa'aatii 8-9-10 yeroo tokko dhuga ba'umsaa nama wayiin dhaggeeffadhan ture hundumti keessan kan beektan faarfataa baay'ee kabajamaa tokkotu isaaf chaalenjiin isuma sana ture wanti baay'ee jireenya keessa mudate maali jedhanii gaafa gaafatan konkolaataa FSR teellaa isaa yaabeen tajaajilaaf gara bakka wayii deeme kana yoomiyyuu hin dagadhu jedhee dubbate utuu jireenyaaf dammitu gaafatanii immoo isaaniif FSR waggaa 20-25 irraa Lexus yaaraati. Deemsa sa'aatii 8-9 deemanii har'a waaqayyo isaan gargaareef galanna ta'u bishaan ho'aa bishaan diilallaa aanniqatanii tajaajiltoonni har'a isaan garuu dafqa isaanii shaaworii fudhatu turan yoon hin arboomsu ta'eef wanti irra rafan hin jiru. Namoonni harrayyuu gatii sana baasaa jiran baay'eetu jiru. Mee jarreen kanaaf waaqayyoon galateeffannu. Yeroo tokko ya tajaajiltoota ya faarfattoota gatiin tajaajilaaf gatiin waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf gatii baasuudhaaf